itti aanu earth jennaa jechuudha. Earth jechuun dachii jechuudha. Lafa yookiin dachii nuti irra jiraannu. So fakkeenya akka jalqabatti ilaallu, he is the richest man on earth jedha. He is the richest man on earth. Inni the richest man irra qabaataa yookiin immoo dureessa on earth dachii sanaati jechuudha yookiin immoo lafa kanaati jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu, the earth is lafa jechuun yookiin immoo ardii jechuun where we all live, bakka hundi keenya jiraannu jechuudha. Wherein yeroo biraa gaafiidha, eessa jechuudha. Akka asirratti immoo maal ta'a? Iddoodha jechuudha. Where we all live, bakka hundi keenya jiraannu jechuudha. Fakkeenya itti aanuun, pollution is damaging our earth. Pollution is damaging our earth. Asirratti pollution jechuun faalama qilleensaati. Faalamni qilleensaa damaging miidhaa jira our earth, lafa keenya yookiin immoo dachee keenya jechuudha. Kun immoo maal jedha? You cannot hide from me as long as you are on the face of the earth jedha. Suuta yeroo jennu, you cannot hide from me as long as you are on the face of the earth. Kana jechuun maal jechuudha? You cannot hide jechuun dhukachuu hin dandeessu jechuudha. You cannot hide jechuun maal jenne? Dhukachuu hin dandeettu from me anarra as long as you are on the face of the earth. As long as jechuun immoo hamma jirtutti fakkeenyaaf. As long as you are on the face of the earth. Hamma fuula lafaa kanarra jirtutti jechuudha. The face of the earth maali? Fuula lafaati. Face jechuun fuula. So the face of the earth hogennu fuula lafaa kanarra. Walumaa galatti kan isaa maal jedha? Waan fuula lafaa kanarra jirtuun bakka takkatti na duraa dhukachuu hin dandeessu kan jedhudha jechuudha. So namoonni kan akkana waliin jedhan wal sodaachisuudhaaf jechuudha. Jechi vocabulariin keenya kanarra inni itti aanu maal jedha? Flood jedha. Asirratti dogoggoraan namni maal jedhee dubbisa? Baay'inaani fluid jedha. Fluidii miti. Flood jennee dubbisna. Flood jechuun maal jechuudha? Galaana jechuudha. So yeroo roobni baay'een roobu kan dhufee lafarraa waan baay'ee balleessu sanaa jechuudha. So fakkeenya akka jalqabatti ilaallu, Chala's house was damaged by the flood jedha. Chala's house asirratti apostrophiin tun maal agarsiisti? Qabeenya agarsiisti. Chala's house yeroo jennu mana caalaadha jechuudha. So Chala's father yoo jennu akkasuma abbaa caalaadha jechuudha. So bifa saniin qabeenya agarsiisaa deemna. So Chala's house was damaged. Manni caalaadha miidhamee jira by the flood. Galaanaanii jechuudha. Eekkaansaa akkuma agartan kana. Fakkeenyi itti aanu, we provided the flood victims with food and clothing. We provided the flood victims with the food and clothing jedha. Hiikaasaa tokko takka ilaalle, we jechuun nuti provided qopheessineefii jirra yookiin immoo dhiyeessineefii jirra. The flood victims asirratti floodiin galaanaa. So flood victims yeroo jennu miidhamtoota galaanaa, warreen galaanaan miidhamanii jechuudha. With food and clothing, nyaataa fi uffata dhiyeessineefii jirra jechuudha. Okay. The streets are flooded yeroo jennu asirratti street jechuun karaadha. Streets jennee SC tana yeroo itti daballu karaalee jechuudha. Karaa baay'ee agarsiisa. So the streets karaaleen are flooded, galaanaan dhiqamaniiru jechuudha. Asirratti himni kun hima dheeraadha. So hima dheeraa ta'uun faayidaan nuti irraa argannu maali? As keessa readingii baraa deemna jechuudha. Waliin dubbisaa yoo deemne jechoota akka itti dubbifamu bifa kanaan suutaan baraa deemna jechuudha. Asirratti maal jedha? The flood is one of the natural disaster that can
displace hundreds of people every year jedha. Tokko tokkoon waliin hiikaa hojii olaalaa deemnu. Flood is jedha galaanni one of the natural disaster. Wantoota uumamaan yookiin immoo uumaan waggaa waggaadhaan balleessaa deemtu kan uumamaa ta'ee jechuudha. Badii uumamni qaqqabsiisu keessaa isa tokko jedha. Disaster jechuun balaa jechuudha. Balaa uumamaa jechuudha. Natural disaster. So one of the natural disaster idha jechuudha flooding. Warreen wantoota akka sochii yookiin kirkira lafaa keessaa wantoota akka galaanni ka'ee namoota fixuudha jechuudha. San keessaa galaanni natural disasterii keessaa isa tokko jechuu jira. That can displace jedha kan danda'u jechuudha. Displace kan iddoorraa nama buqqisu jechuudha. Displace jechuun bakkarraa yookiin immoo mana qabanirraa buqqa'uudha. Hundreds of people kan buqqaasu jechuudha. Displace hundreds dhibbootaan kan lakkaawan jechuudha. Hundreds hogeenu dhibbootaan jechuudha. Hundreds of people namoota dhibbootaan lakkaawaman kan iddoo isaanirraa buqqisu every years jedha waggarraa jechuudha. Walumaa galatti barreeffamaan yeroo keenyu akkana. Galaanni balaa uumamaa keessaa tokko kan ta'ee fi namoota dhibbaatamaan lakkaawaman iddoo jireenya isaanirraa kan buqqisuu danda'uudha jechuudha.